السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وبليين في كاري ورا hordoftoota abdii shawis ta'ee hordoftoonni garee adda addaa har'aan tana sagantaa kana bareechuudhaaf asitti argamtan hundi keessanuu har'aan tana abdii shaw nu godhuuf deemansaa rabbi jee waan shaw goonuuf way shaw goona har'aan tana maal shaw goona naaf hin hojjetaane waliin shaw haa goonu isiniin jenna guyyaa har'aan tanaa keessatti mee waan tokkoon si gaafadhaa waan si gaafadhuuf naaf deebistaa naan jedhee turan abdiin waan isaan na gaafatanis hin beekne mee inshaallah yoo rabbi jeega waliin turra maybe sagantaa waa walirraa barachuun hanga danda'utti dhaloonni tokko bu'aa bahii hedduu keessa dabraa namu seenaa mataa fi qaba akka biyyoota guddatanii alatti namni guyyaa dhalaterraa eegalee waggaa sadarkaa waa barreessuu irra ga'e seenaa fi ni barreessa akka hawaasni biraallee irraa barachaa deemuuf jechuudha. Biyya teenya keessatti hin baratamne immoo rakkammaa abdiin godhe kanatti waan tokko namni walirraa barachuun hanga danda'amu takkatti waa walii qooduun barbaachisaadha. Haadhanii namni waa hedduu keessa dabraa haadhanii waa wal keessaa baasuun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Maybe anis bu'aa bahii adda addaa keessaan dabre taa'aa waan irraa na gaafatu isaan keessa واحد ورقتنا ولا فيرا كمان اللي عندنا سنين جتهم بربادة بربادة. Tole, galatoomii ustaas. Egaa daawwattoota keenya sagantaan jalqabuuf deema. Sagantaan interview gaafii fi deebii waan ta'eef waan YouTube irratti gadhiisnu waan ta'eef live waan ta'eef so namoonni jidduun baatan almost sa'a takka yoo guddate sa'a takkaa fi daqiiqaa muraasa waan turuuf hangasitti baatanii akka hin deebine taa'atiin daawwadhaa obboleeyyan keessaniifis share godhaatii nu kafeera sagantaa bareedduu waa hedduu irraa barattanii tole daayirektii karaa gaafii fi deebitti seenna. Mee jalqaba irratti ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma mo'eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa inshallah. Ani maqaan kiyya Abdurrahman Hussein Abdallah Hassan Ali Sharoo Qeerran Sawaaree Lukkuu Iluu Aboonnoolee Dagaa Qalloo Bareentoo Oromooti. Bakki itti dhaladhe godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuutti dhaladhe. Magaalaa xiqqashoo gurraacha jedhamtu takka biyyaadha. Ganda akka baadiyyaa ture. Amman kana xiqqashoo biyyattii Omoyyoo itti haa jennu malee baadiyyaa keessatti dhaladhe. Akkasigaa daa'imummaadhaan barnootaaf jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture. Kanoo ni jiru. Galatoomii ustaas. Gaafii tanatti osoon seenne sila nashiidaa takkaan baniisa goonee nashiidaa sitti toluun hawaasni fadhu takkaan gabaabsiteetuma nu jettee daayirektii seenne hawaasuma nu yaadachiisuuf. Inta inshaallah rakkina hin qabu. Ani gaadhu gaadha hedduun keessan haalama nashiidaatiin na beekanii durii irraa kaasee hanga dandeettii xiyyaatti nashiidaalee garaagaraa hawaasa kiyyaaf dhiyeessaatiin dadhee hedduu keessaan turellee jechuun hin danda'amu. Saniif inshaallah mee irraa nashiidaalee biyya keessaa hanga ta'e foo'is nashiidaa haaliyaan dhiyeenya baroota lamaan dabre kana keessaa dalagi keessaa hin filadha jeetii yaada. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisi lakkii himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuun tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisi lakkii. Qabataa yoo si godhees qabeenyi hunni kutam bareedaa yoo si godhees bareedinni ni kutam yoo humnaan jabaataa ta'es jabeenyi hunni kutam qottuboo sadaqadhu waan gaarii ittiin hojjedhu rakkaataa gammachiisi seenaatee bareeffadhu.
خنرا تفتهم بورموسي تفتم الرايو ودبلي بورموني أركتم الرايو دلتشاهيس بورموني دبتم ربين دندتي نساء خانني دكانيسا خانمو إرايبسا خانما دكانيسي بورمو إرايبسا خانما دكانيسي بورمو إرايبسا himbonin himtufatin derate samintu itu derate samintu itu udate dechinurtung dizibo disilakim himbonin himtufatin derate samintu itu ajate dechinurtung tahibo tahilikim disilakin jiruntun dunia da fesisa jijiratam arrayoni fdubbate borumoni jaliftam arrayoni fuddate borumoni kallatam arrayoni beredes borumoni fokotam dullomte koshoroite akantane fakata dullomte koshoroite akantane fakata degajala fabulta arramo foki jartam milahe kullakata arramo kumkolatam mekhane khadadu takitti daufatam micheji cirtufu akantane mudattam arramo durjibute akagotu walalta arramo durjibute akagotu walalta himbonin hintufatin derate samintu itu ajate dechinurtum tahibo tahiliki disilaki himbonin hintufatin derate samintu itu ajate dechinurtum tahibo tahiliki disilaki Masyaallah. Wallahi nashidan tun akka bareedonu arran haalan dhaggeeffadhe hedduu bareeddi jedoloo fi walaloon isaa jechuun isaa maashaallah YouTube irra jirtimi nashidan tun Boin ta'etu sabun mumuran as gubbaa TikTok gubbaa hedduu jira galatoomii ulfaadhu okay gamanumaan haragaa fi itti aantu seenna mee waa'ee Abdurrahmaan irraa jalqaba dubbannaa osoo ustaazan tahin osoo munshidan tahin osoo injiinaran tahin duratti Abdurrahmaan gaa ijoollummaan akka manaa bahee intervii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahee mee Abdurrahmaan ijoollummaa isaatti akkamiirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyya tam deeytee eessa deeytee mee haala ijoollummaa isaatiirraa bal'inaan nu taphachiis inshaallah. Ani akkuma reebsiniin jee godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraasaatti dhaladhee akkuma tiyatte quraana gaafaan fixee hin beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafaan quraana fixee nyaata dhummaan gaafa akkanaa biyyee quraana ijoollummaan hin fixee akkaan quraana fixeen ammoo deemuu qaba jeetiin murteesse. Reedduu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatu tuunnaaf gale jechuun danda'a. Anis yoon deeme akkuma darasaa kana deemee darasummaa deemee ilmii tana baasuun qaba waan jedhu nan dhaga'ama. Dura waan bira kutuu hin qabne abbaan kiyya ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kafaasa. Ijoolleen inni barsiisuuf yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanu
barnoota ammayyaa zaman isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaa waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni tokko hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyya kiyya kana dura abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamte. Obboleessa narra guddaa tokko jira. Obboleettiin narra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessa irraallee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dhayte. Yeroo daansii dhaytu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa haaftee kophaa deemu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana inni seeroo san ijoolluma. Kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dhaytee isa booda takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin hin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaara fanirraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa kiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuudha akka. Isee dhabu ni boo'ee abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uurraa hirribaa hin ka'e. Namni keessa ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru na. Boo'ee ka'eetiin suuta tol je'ee laala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawajee sodaadheen ta'eetuma laala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa haalima akkanaa taatuun fadha. Har'aan kana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baafte mucoon tun jee boo'ee sudite. Bodarra mucoon sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegu seente. Bodarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kuttee jechuudha. Abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kuttee jechuudha. Nandii seete. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhuun beeku. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegalee abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa namoota. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee haalima ta'uu fadha. Nuti barannee akka nuti diin kana jabaannu fadha. Waan inni barachuun nurraa baratan barachuun qabaan qalbii kiyya keessa na uumamte. Qayeetiin Quraana jabaadhee Quraana fayyanii fixee waan Quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroo dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemuu ka'e boodarra maalii irraa bade isaan nuti fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qajeelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha. Isaanitti illee immoo an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemnu. Mucaa guddaadha. Anjoolli gisee san iyyaa daddummaa umurii xiyyaane yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegale jechuudha. Amata meeqa akka ta'e hin beeku. Gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Egaan buluu hariyaada tajriida tafsiira garee booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha. Mucaa xiqqoo sanarra guddaa tokko jira. Abdii Abdii Harjaanii gandarraa wajji baane. Nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku takkaa biddeen ummaatii malee nyaaddeen beeku. Biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku. Wayita Machaaraa kanarraa haanee jilbuun akkanaas garagallee harka kutarraa kana geenye isa deemnanii beektaa balbaleetti kenna. Sheekh Mahmud Jaanii Alima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisa. Bakka san dhaynee
barachuu qabna inni naaf inni wajjin deemne. Mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha. Itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata. Mucaan kun waallee naa godhuu danda'utti beeka. Takkaa innis manaa baheen beeku. Wayita ani immoo xiqqoo isarratti hirkadhee na fakkaata. Wayita galamsa kanaan ani karaa balbaleetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nu ga'u. Mucaan kun osoo hojii teenyuutti bu'ee way jechuun isaa tun garaa kana bakka shantam na godhan beeku fadhee sabaa hayo seeda biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirifadhee akka tasaa deemnee balballeetii tana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karaa yaanuun beeknu darasummaa qaariyaa baafachuun beeknu akkatti darasaan jiraattu hin beeknu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beekna achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya kana darasaa kumsa diyoolii jira waan ta'eef jecha darasaan bifa bareessitee jirti. Ani qarsa iddoo fudhadheen deeme waan isa ijaa biddeenni sumuunidha yeroo sanii. Biddeena sumuunii bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani bifa biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruuti keessatti yeroon hamtuun nu mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan sajjaa kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabnee magaalaa salaa balbaleetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo agaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee deemne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaalle. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu baraasanii deema kadhadhaan hin jaalle. Akkuma kanatti ganda tokkotti deemnee mana tokko deemnee manuma sareen jirtu deemne akkuma dura deemne. Nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fi garaan daran galaafuu didee. Jangan sawo serret ari khair beradene uyan in irram fanne khaisa to ya sare mari honis ya din berat in ram fadale jurut ya khaisati jan baka khana garran ani ta khana da kabad ye fra khaina beradale ana mo khobana be ati gua bahi gila takaboda gua bahi gila takaboda وانسى جبل وليتي خانت واني هندقن الرا وانسى موتي ذا غيسان هندقن الرا وجانكو كيه ويتزوري نبرا خوتي عن أسري مسجدة خيسة مسجدة نوتي نافي مجالسون خيسة بلوتو رخيسة نام تكمل أما تصدم أفرطنفا چتا تمها آمن والقبال اتهاما تفكي منساني نمان چيبستو مسجدة ساني Oga cetaan kun gubbarra goggogee caccabe kanuma bira gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgida kana. Kana keessa bullaa amma kophaa jekamatti masgida kana keessa bullaan na yaachiseetiin jaadara isaa tokko yaa'u buddeena asliin qaba. Si wajjin deema kophaa as keessa buluu sodaadha. Wajji adeemna jee kadhadhe. Nama kana keessa namni tokko tokko hagaraa jabaatu jira. Ndaasan fuudheen naan deemee fagoo takka jire gisee deenu manni qaariyaa godhu kophaadha gandarra kophaa. Kalaas an ganda kanan galan anje eega sa'a meeqa deemne booda. Dheeraan tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Qayeetii wajji deemee giseen achi dhaqu na dhiisee na biraa deemee cobdaa hunda. Kophaan dirree keessatti hafe if duuba deebuufis hin taane fuuldura deebuufis naan taatu yeroo bineensilleen zamana mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu uduun adda addaa nama nyaata jaanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e tahee deemee ganda san dhaqe duuba deebi'uurra jennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira ganda san dhaqe jee ganda san inni kunuu kana naan jee kamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe wayitaan dhaqu darasatti nuti osoo kana deemuu darasaa takka jimmaa keessaa yookaan bunneen tokko keessaa kan ol arge darasuu tanaa sodaadha akkasuma gosa nama akkam jedhe
mucaan tokko anaa usee kana buna jalatti dahatee jiru naarkee Abu Abdurrahman mucaa darasa koonaan jedhe sana yaamaa jeetiin gammadee fiigaatti dhaqe wayitaan fiigaatti dhaqu waan hin darasummaa kan isa mudadheerraa mucaan kun na yaamuun isaa tun akka waan wanni addunyaa kanarraa hin keessa gammachiisu waan deemu naan jehuun seedura Kayaknya tidak izin tidak darasa nama sedih itu gala. Kaysi zawiya isang galan itu nama lama pun. Untuk beranda terjalan nani galan. Darasa sedih itu kan kaysa abal lama karya itu bakar rawanya kan. Darasa jah karya kabat. Waite syai salanu, waite nanda ke makri bagoda. Waite syai salanu. Kami Abdurrahman sedekah karena naik nanja. Kakak yas jangan berarti kalau ya misalnya akan sudah deh wala deh senarke Devin nak abe abshir ya din nanje adunya terlalu nak keselaga macam jauh jauh sana mana kalau tempat parah terus semua kaisa tika wabar bersyukur ini dapat buddha jadi ya ada akan mah lagi vanilla loh anak bisa mau dia kaisa tika buddha gawa kon nanje kaisa di sedekah orang nanje itu dari sana pun si karya nggak benar lah bukan kau karawanya tuh Kani ujidim ne, kendu kun safara jani, aka safarati, aka na terre jira nani suna kasi jira, malle aka suna nani suni, nani wal wal itu kuni, manni sani terre jara makanati. Terasan namni jaha ujidim ne kun terre ati tanaradiam jani ti wal khayal. Ati mira nanjan ati kenta kan asin terre kan aci bahi wa kharadu nanjan. Wani daga na kaisa ani akamin jaaji ega fadde kan tara dusna himani waitan ibradi me kisa nanja sanin jajo manuman durat rufe wannan darna jajo mas manuman durat rufe mana sarego arras saren akuman dagen natti iyide kayedin sare tan dura figi kattu manad debiyan qarai san nanja kanan debu Waita mana debu darasan turun di wanya tan gurratani wang tafidatani khanan solati khanis wan ka festalati gurratani dufan ize dufan anni arkatan jetu yani wa dil arkatan dufan ya ta dina khadari ka dufan mali ni weta nya ni sani nya ta topi nya ta te nya ta esprit ansol mahana khaisati bakhule ansol mahana khaisati khuta dabbo ansol mahana khaisati khuta bidina ansol mahana khaisati bakota katechura garine shumo wal maganda gani shumo vidini chani sol mahisa ansol mahana khaisati shuro marka khuta markatis amesanu divideni magata katwana ka festala takarana gani nyata tilo kana tedu Ati yo kafin defi nanjani ana kada sa gize magala dufu asan jele gize dem dena somoni bita dating be dena nam bita desan sari ni tasbas ajaiba nundi akalo dena butu si khanete hai adu dena si gize la lamma magala rafid de butu isa de jana ajaiba nundi sare tan magala fit de butu si khanete tun jani ajaiba Itili na fiti jeti jero fadde tuman inar kanne se chori na de ojinya desh dari semua kisati bifakanan egan da barsebuda achibudan aku madarasan tan tahataha ani abadan ningalu abadan dari semua di sengalu je ra konfete na mudu di sengalu je wansa jabero sangkete harkina ma chetta hujjar jira nya tarab dira kachujra wahid jira bakan ndeme kare agala balbalati kana mata fu mokanan toy bulu fariyada tajrid tafsira rakku tan gaisa takhanim barade magala balbalati tana nanno isi hundarra bakarra wanya kan damne esa galla khotora kana adi bakasan juddun yo tikate kilometer gare di minto ya kilometer gara di demi fi soddomi kilometer gara di demi fi soddomi taw khana gara mo oso milande mo anat ka fetaw ba chu khane ndende nya fetaw ge gari jole ganda tani nan kara su na fure nan de ma anin tikara
ganamo kilomeetira 20 irraa hanga 30 ta'u kana osoo hin deemee baraduutiin buloo hariyaata tajaajilu tafsiira cufite. Alli itti kitaaba gara jalaa kana irraa bilcheessee kana ture. Wallahi seenaa tanawaan dila akka irraa baratanii fi namni tokko maal keessa akka dabaruun keessan dhaggeeffatanii jirtanii amma kana hanga osoo xiqqeenyumaan magaalaa san keessaan bahinitti kitaaba hanga tajriidaa achitti baratee egaa tana booda seenaan Ustaaz Abdurrahmaan kanarra bal'oodha kanarraas hedduudha daawwattoonni keenyaa sumaanuu ammallee namni xiqqaatu daawwachuu jira nama 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan himaloon akka xiyyetti ammallee sheer godhaa nama irratti afeeraa warroonni taaptaa godhu jirtanis galatooma ammallee namoota irratti afeeraa seenaa akkaan bareeddu waan dila akka irraa baratan abdii qabna. Wallahi imimmaan tu ija nama namoonni hedduun immoo hojii boo'insaa jalatti erkuu jirtan arkutti jirra. Tole achi booda yoo imalli kan ka'e ammallee hin dhaabbatu baay'ee ammallee imalli kan ka'e itti dhufee karaa Direedawaa deemte moo Direedawaa osoo hin deemin dura ammas balballeetti booda magaalaa biraa kadhayxee jira. Imala Direedawaa eefa deemtee boodoo jalqaba eessa qubatte imala Direedawaa hanga deemtee osoo yuunivarsiitii hin deemin duratti maal keessaa akka turte kanas bal'inaan nuuf ibsu inshallah. Waa hundarra imallee karaan dheeraadhaatti fufaa mi'eeffachaatis deemta. Garuu waan osoon biran kunne dubbachuu barbaadu tokko baatii takkaa fi waa darasummaa manaa bahee osoo biddeen ummaa xiyyaa malee takkaa nyaadhee hin beekne. Baatii takkaa fi waa manaa bahee baatii takkaa fi waa ture akka waaniin amaddii damsoddom osoo ummaa xiyyan arkin osoo ummaatii xiyyan arkin jiraadhee na fakkaate. Amma gaa baradheesi akkaataa wanni kana wajjis wal bare akkata isaa tahee barnoonni dhaabbate. Kana baatii fi waa ture. Baatii lama akkana ni taana fakkaata. Kana akkana ture barnoonni dhaabbate. Barnoonni gisee dhaabbatu galuun qaba mana keenyatti ummaan xiyya faana yaadanii gubattee ana malee silaa jiraachuun dandeessu ummaan xiyyaa yoo na dhabde ni rakkatti. Ummaan xiyya qalbiin isiidhaa booyaatuma jiraachuun dhabdu hedduu ummaa xiyya qalbii keessa na jira. Wanni qaraatii keessatti kan sabadu na godhe keessa akkaan qaraatii irraan sossoone na godhe keessa kayetiin galuun qabaa bakka amman hin gala jeetiin dhuma silaa warra keenyaa si yaadanii akka waaniin ama kudhan taa'ee yookaan zamana dheeraa tokko ture na fakkaateetiin ka'ee galee gandatti. Ogaan ganda keenya kana gubbaadha. Alaalatti kana ganda keenya gatarke toora salaataa asirii booda taasaa kudha takkaa kanan akka biyyaatti yoon ammaan kana ka'ee gale gandatti. Waan hin daganne keessaa yoon amma ka'ee ganda keenya gale ummaan xiyyaanii rakkatti jechuun adda gale. Saan bona yeroo sun bishingaanis muramee boqqolloonis muramtee bunnillee guuramee toora kana saabunni guuraan jiru kana yooma achi gad maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite wayi miqaa kayyattee osoo fiidduutii qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ituudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira osoo gara kiyya ceetuufaa saniifuu akkamiin godhuu qaba jee rakkadhee itti yaadee akka isiin osoo ceetuufaa natti ceetuufaa rakkanne halaalan nagartee kan rakkanne dukkaneessee manatti odoo nam takka quban qabne osoo nam takkaas halaalan nan garre osoo na dura namni halaalaan harkeellee Abdurrahmaan dhufe jeetti himne dukkaneessee dhaquun qaba akkumatti isaanii mana jirutti ol seenuun qaba lafuma qabuun qaba jeetii yaada. Laata sammuutii keessatti ummaan ta'e hoggaan agartee akkam taatiin laata akkam taate. Onneen isiitu dhaabbatiin naa laata. Osoo na qabattee bochuu yookaan narra ciccitii laata. Sammuutii tana keessatti xiyaalaan godha akkam taate laata. Hoggaan agartee akkamitti dhaga'ama laata. Onneen tumtii afuu hoggaan yaadaddu akka ummaan ta'e taatu kan ibsuu qabee rakkachaa ture. Kayyatiin mana dhaga'e
ويت إشائي في مغرب الدورة سهاي ساني إشائي مغرب صلاتني سياجارة التان خن وري ما نجرهونس وعلى الغلفة توري جتورا أنغنا متزقباو بوريس على هداني تتويجي سوتا تسونم تكنغر دبني فدي حلو جيمان متتول سينا جي يعني أكسو مغودين سونم تكنا كن دكول مخيس حلو جي ولا ردا بدي أبان قياس بكو مسالة تجرا أمان قياس بكو مسالة تجرتي ولا كان مثلال قتلك مريت من كل جيت تلسين التلسين itu mana kalau diri dan saya sekarang dapat di mana ini lale kayak sangat tadi sangat cesanya lale aku jadi mandiyo anjur lale mandiya bakal jadi cesanya karena lale ha dulu deh anggap aku ada dia tuh mereka ciaruf tuh behe إيش يتقال بيتشان الرام بدنا نموت أنا خيستي إيش أولين مو كبر درام والله إيش يتى إيشي إيشين يتى سنة مالي سموت أنا خيستنا لقى إيش ilman nama warkuno biyatana amajja amat torbata ketiyalle de duran warwan qaratu dem jwati durana jitte dem jwati dura chira demme mana yakhna bultu begemme wallahi bakuma jurti kana kapana ya dechi tana jidillu tamita na wolimbo akan tahu wadale mudara wallahi qalbi jabse ala gabbe fira nam tokko salamtan anje warra mana khaysa khana dubbisu barus nam tak dubbistani be kada te dortete oso nam tak do fer kanam fode akasuma bule ala aki alam bululaki yani na khadatani wala na kani bule gana mo so siana ribang kaini khayra debit لا إله إلا أكيد تي كبيرة أكيد كنا ما كبيرة أكيد تي كبيرة أكيد كنا ما كبيرة أقوم أرجل وان سيجابو دي ميتين